Hello guys, paganagaan Dave tanya chagu ya ramo akkaataa kamiin X Empire waalata waliin wal qunnamsiisuun maallaqa keenya kan hanga ammaa hojjennee akkamiin akka maallaqa keenya keessaa baasuu dandeenyu karaa salphaadhaan isin agarsiisa. Akkasumas waalati hamtu bareedaa akka ta'e viidiyoo kana keessatti isin agarsiisa. Akkuma beektan guyyaa kalee airdrop X Empire kan baatii hedduuf hojjechaa turtan jechuudha. Guyyaa kalee guutumaan guututti xumuramee jira. Guyyaa kana irraa eegaluun waalata barbaaddan waliin walitti connect gootanii airdrop keessan kallattumaan keessaa baafachuu ni dandeessanii. Guyyaa irraa immoo gaaffii namoota hedduu ta'ee akkamiin airdrop kana kallattumaan karaa waalata keenyaa akkamiin akka dabarfachuu dandeenyuu fi akkasumas waalata waliin akkamiin akka wal qunnamsiisnu viidiyoo kana keessatti ammoo wal duraa duubaan isiniif qabadhee dhufeera. Akkasumas dhuma viidiyoo kana irratti waalata kamtu bareedaa akka ta'ee fi akkasumas kamtu boonasii akka ta'e akka qabu viidiyoo kana keessatti waan isin himuuf obsaan haga dhumaa akka daawwattan isin affeerra gara viidiyoo. Okay guys, X Empire keessan yeroo seentan haala kanaan isiniif fida. Akkuma agartan jala kanarratti waalatoota garaagaraa karaa salphaadhaan isiniif fida. Karaan connectoritti gootanii airdrop keessan guyyaa muraasa keessatti fudhachuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf jalqaba irratti kan argamu OKX, Bybit fi akkasumas Bitget fi akkasumas Telegram wallet illee of keessaa qaba. Namoonni hanga ammaa ammoo ID yookaan ammoo paaspoortii hin qabaanne waalata keessan verify hin godhatin yoo jirtan ammoo waalata EBI exchange kana walitti connect gootanii coinii keessan karaa salphaan akkuma nama ture isin agarsiisaniin fudhachuu ni dandeessan. An guyyaa irraa ammoo kan irri recommend isin godhu waaletota gubbaa irratti argamu OKX, Bybit fi akkasumas Bitgetidha jechuudha. Isaan sadeen kanaan connect yeroo walitti gootan ammoo karaa salphaadhaan trade gootanii akkasumas exchange godhuudhaan gurgurachuu illee karaa salphaan ni dandeessanii. Kanaafuu akkamitti akka connect walitti gootan ammoo viidiyoo kana keessatti isin agarsiisa. Isin ammoo kan barbaadaniin step mana amma isin agarsiisu kanaan waaleta barbaadanii walitti connect godhachuu ni dandeessanii. An guyyaa irraa ammoo Bitget exchange waliin connect walitti godhee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf Bitget exchange kana ni filadhaa. Isin ammoo yoo OKX feetan akkasumas Bybit yoo feetan karaa salphaadhaan connect walitti godhachuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf Bitget kiyyanii filadhaa sana booda isa yes I have it isa jiru kana ni filadhaa. Sana booda akkuma agartan informationii isaa UID fi adreesii isaa karaa salphaan haala kanaan naaf fida jechuudha. Kana argachuudhaaf as keessaa bu'uudhaan Bitget wallet kiyyanii seenaa as keessaa ni ba'a. Sana booda walletii kiyya ni seena Bitget kiyya jechuudha. Bitget wallet kiyyanii seena karaa salphaadhaan haala kanaan naaf banaa. Namoonni waaleta biraatiin walitti connect godhachuu barbaadan ammoo karaa salphaadhaan step mana amma isin agarsiisu kanaan walitti connect godhachuu ni dandeessanii. Jalqaba irratti erga haala kanaan naaf banee sana booda isa 8 gubbaa irratti argamu kan ni filadhaa. Sana booda haala kanaan naaf fidaa gubbaa kanarratti akkuma agartan an verify godheetiin jira. Isinis ammoo ID yookaan ammoo paaspoortii keessan fayyadamtanii verify godhuu gonkumaa hin dagatinaadha. Karaa salphaadhaan akka as keessatti trade gootanii maallaqa keessan peer to peerinis gurgurachuu fi bitachuu illee ni dandeessa jechuudha. Sana booda haala kanaan erga naaf fidee ammallee suuraa kiyya gama gubbaa kanarratti argamu kan ni filadhaa. Sana booda karaa salphaan akkanatti haala kanaan informationii waaleta kiyyaa guutumaan guututti haala kanaan naaf fidaa. Sana booda amma isa UID jedhu adreesa isaa isa jalqaba irratti argamu kana ni filadhaa. Sana booda haala kanaan kooppii naaf ta'ee jira. Sana booda ammallee as keessaa deebuudhaan gara Telegram waaletii kiyyaan hin deebi'a. Gara Telegramii kiyyaan hin deebi'a. Sana booda UID isa jiru jalqaba irratti kan argamu isa kanarratti paste ni godha. Haala kanaan UID kiyyaa haala kanaan paste ni godha. Amma kaafee ammoo X deposit address isa jiru kana kanas argachuudhaaf karaa salphaadhaan gara Bitget kiyyaan hin deebi'a. Amma baak irraa hin godha. Sana booda akkuma agartan haala kanaan jalqaba fuula kiyyaa irratti naaf fida. Ammallee baak irraa godhuudhaan haala kanaan baak irraa godhee jalqaba fuula kiyyaa irratti ni deebi'a. Sana booda akkuma agartan gubbaa kanarratti add fund kan jiru ni filattu. Haala kanaan naaf fida. Sana booda isa deposit crypto isa jiru kana ni filattu. Haala kanaan naaf fida. Sana booda gubbaa kanarratti akkuma agartan search isa jiru kanarratti XJ ni barreessa. Haala kanaan coinii hedduu naaf fida. Jalqaba irratti kan argamu immoo X Empire isa jiru akkuma agartan jalqaba irratti ni jira. Isa kana ni filattanii. Sana booda haala kanaan informationii X guutumatti naaf fida jechuudha. Sana booda gad deebuudhaan iddoo kooppii jiru iddoo adreesa jiru kana kooppii ni godha. Haala kanaan adreesa isaa karaa salphaadhaan kooppii godheetiin jira jechuudha. Sana booda as keessaa deebuudhaan ammallee gara Telegram kiyyaa deebuudhaan iddoo X deposit address jettu kanarratti ammoo adreesa kana paste ni godha. Haala kanaan informationii kiyya guutumaan guututti guutee jira. Sana booda isa save and choose isa jiru ni filadhaa. Wow, haala kanaan karaa salphaadhaan ammoo waaleta kiyya Bitget wajjin connect walitti godheetiin jira jechuudha guys.
Haala kanaan walitti hidhachuu dandeessanii karaa salphaadhaan ammoo guyyaa 24 irratti ammoo karaa salphaadhaan airdroppiin gaasfii tokko malee karaa salphaadhaan gara waalletii kiyyaatti na dabraa jechuudha. Waalletii kun yoo isin hin taane immoo jijjiirachuu barbaaddan isa gama jalaatti argamu isa legit withdrawal option isa jiru kana filachuudhaan waalletii barbaaddan step manamne isin garsiise kanaan karaa salphaadhaan walitti hidhachuu ni dandeessan. Hanga amma walitti daawwachuu jiraattan ammoo karaa salphaadhaan Bybit keessa wajjii connect walitti gootan baay'ee bareedaadha. Namoonni Bybit wajjii walitti connect gootan ammoo airdrop kun gaafa achi dabru boonusii hojii isiniif dabra jechuudha. Namoonni verify godhatanii Bybit qabdan karaa salphaadhaan connect walitti godhachuu hin dagatinaa. Akkasumas gaafa Bybit fi akkasumas OKX fi kanneen kana fakkaatanii walitti connect gootan ammoo meemoo kan isiniin jiru isiniif fidaa akkuma nama duratti isin garsiisan immoo meemoos ammoo karaa salphaadhaan iddoo adreessaa san bira jirti karaa salphaadhaan filachuu ni dandeessan. Gaafis ta'e yaada kamiyyuu qabaattan ammoo karaa komentii dhabeessuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebi'utti nagaan na tura.